Injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa dhageessa an sanyii kitilaati. Abdiif gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa waraana shiftaa PP adabuun cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan caamsaa 23 bara 2021 aanaa ilfataa ganda saamboo cittuu jedhamutti ergamtoota sirna PP haleeluun hedduu du'aaf madoon adabee jira. Ittuma fufuuf irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa caamsaa 23 bara 2021 aanaa Amboo ganda goomsaa saaxoo jedhamutti haleellaa jabaa fudhateen torba batalatti yoo ajjeesu 5 madoo dandamii hin qabneen adabee jira. Gadaan gadaa xumura garbummaati. Injifannoon uummata Oromoo horaa bulaa deebanaa. Yooyya galchumii san nagaa dhaggeeffattoota kennu Tarkanfi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa san dhageessaa angalma Oromooti. Irreef abdii sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Tarkanfi ilaalessa waraana gabroofata Itoophiyaa leelliftootiin paartii tortora nafxanyaa irraa fudha jabeesse akkumitti fufee jira. Abdii fontee sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godin Gujii lixaa aanaa qarxaa gandu gurraachoo caamsa 21 bara 2021 Cibraan Maddal Buudaa moona waraana gabroofata Itoophiyaa irraa tarkaanfii fudhateen loltoota gabroofata Itoophiyaa hedduu sii hojjees hedduu madeessuun akkasumas waajjir bilisiginna magaal gurraachoo seenu matoor 5 galmeelee garagaraa ibidditti haa'uun barbadeessee jira. Guyyum kan abdii fontee sabaa tarkaanfii isaatti fufuun aanaa qarcaa gandeeguu abbaayii dukkaneeffatee galgal waraan bilisiginnaa irraa lol banuun hedduu sii du'aaf madooyyuu adab gammeeshatiin kilaashii haakaama 5 hidhannoo guutuu waliinii kun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Bifum wal fakkaatuun irreef abdii sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan guma baasa tula surroo gaaf caamsa 22 bara 2021 sa'aatii 10 daqiiqa 34 aanaa galaanaa galdi calbeessaa iddoo addaadha hawalirraa bad jedhamutti tarkaanfi ilaalessaa balaaleffachiiftu waraan shifta Itoophiyaa irraa fudhateen guyyaatti dukkaneesse ilmaan abiyoot buxe baasee 23 battalumaayyoo ajjeesu 18 ammoo madoon adabamee jira. Madoolee keessaa nami 11 madoo dandamii hin qabne ta'urraa haay gara hospitaal dillaatti akseena maddeen keen qabatamoon nuuf mirkaneessanii jiran. Warreen du'aan adabaman keessaa hooggana bulchiisaaf nageen aanaa galaanaa hatur jaarsoo bakkalchootiif itti aanaa isaa gammadee hoxxoosa shugguxii nami jedhama. Hagara laafinni tokko malee uummata dararaa tur du'aan adabamee jira. Gammeeshatiin kilaashii haakaama 5 hidhannoo guutuu waliin boorsa duddaa meeshaa xixiqqaa hedduu booji'uun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Waraanni shiftaan kun lol kan irraa haa baraaru. Hedduun isaa gargar faca'ee agammaa haas buuteen hin argamin hedduutu jira. Abdii fontee sabaa urjiiwwan lolaa woboo zoonii kibbaa tarkaanfii isaa guggubduuf baraarusitu jabeessee itti fufuun caamsa 23 bara 2021 godin Gujii ba'aa Cibraan Lagdambii Buttaan Oddodooyyoo aanaa sabba boruu gandu tuuluu keessatti kaampii diinaa irraa tarkaanfii fudhatee loltoota gabroofata Itoophiyaa 3 battalumaayyoo ajjeese 4 ammoo madoon adabee jira. Lolli kheen haqaraa caal jabaatee itti fufaa impaayir tortora Itoophiyaa afaan qawweetiin jaarama afaan qawweetiin diinne bilisummaa walabummaa Oromiyaa mirkaneessinaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irraa gadaan gada xumur gabrummaa injifannoon uummata Oromoof horaa